akka koosin ajaa'iba argitanii beektu yaa ummata. Yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti hiriyaa shamarranii yeroo rakkinaa wajjin rakkattan, yeroo gammachuu wajjin gammaddan, yeroo ammaa kana kan wajjiniin bocha yeroo gaddashiitii yeroo gammachuu ishiitii wajjiniin qooddattan isin jala garagaltee isin gaddisiisti jechuudha. Meeqa keessan mee shamarran hiriyaa akkanaa kan qabdan nagaallee isin gaafachuu hin dhagan, nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa birootaa tayyooyyaa ashamaa harka foon jirtu nagaa keessaniin isiniin jedha. Egaa sooshaal miidiyaa kana gubbaarratti waa hedduudha argaatii kan ooltan, keessattuu hiriyaa shamarranii baay'isuun, hiriyaa shamarranitti garaa keessan himachuun baay'ee dogoggora keessanii jechuudha. Sooshaal miidiyaa gubbaarratti yeroo argitan ijoollonni afaan Amaariffaatiin hojjetu yeroo hundan isaanii jedha, yeroo isaan hundan isaan laala jechuudha. Har'a garuu biyya namaa keessatti shamara tokko jaalalaan qabsiisanii wajjin jiraachuu eddee galanii gaafa adda bahanii wantoota kaleessa dabarsee boo'ee ishii argate sana dagachiisee gaafa lammataa immoo ishii boochisu maal akka namatti dhagahamu laala. Kaleessa wajjin nyaatanii wajjin dhuganii mana tokko keessa wajjin jiraatan. Gaa'ila jechuun gaa'ila kan waaqayyoon namaaf kenne, gaa'ila eebbifamaa kan waaqayyoodha, kan namaaf eebbisu waaqayyoodha. So kanaafuu yeroo ammaa kana shamarran keenya abbaa manaa mana godhaniit utuma abbaa manaa qabaachuu isaa beektu, utuma ilmoo qabaachuu isaa beektu dhaqxee ilmi namarraan darrabamti jechuudha. Okay, har'aati irraan darrabamteetii jirta. Garuu boru gaafa ati itti galtee gaa'ilatti galtee yookiin ilmoo deesseef isirraan yoo inni kan biraa eenyuun jedhu qoy yeroo wanta akkasii gootan xiqquma ishee muuftanii yookiin immoo sammuudhuma keessan kanatti waan akka hin dhagaamu warreen wanta akkasii raawwattan jechuudha. Kuni dadhabbina guddaa isa dadhabbina guddaadha jechuudha. Gaa'ila nama tokko keessa utuu namni gaa'ilaan jiru maalidha kan keessa xalliqqi nama goosisee nama boochisu jechuudha. Mariinaanii beektu yeroo baay'ee liij Toofiq mucaa jedhamu Amaariffaan hojjetama. Yeroo baay'ee isa wajjiniin kan hojjetu. Har'a qaphaana gallakkisaa baroota dheeraaf waggoota dheeraaf isa jaalladheetan ture. Har'a garuu alchaalkum jette abbo. አልቻልኩም ፍቅር ይዞኛል ስለዛ ፍቅሬ ከሱ ጋር መኖር አለብኝ ትላለች። አንዳ ደግሞ ሶፊያ ምስኪን ናት። ሶፊያን ታውቃላችሁ? እሷ ከቶፊቅ ጋር ተጋብቶ ነበር፣ አንድ ቤት እየኖሩ ነበሩ። ግን እንደ እድል ሆኖ ተፋቱ። መፋቀርም አለ መፈታትም አለ። ግን ትላንትና አብራችሁ እየጠጣችሁ አብራችሁ እየበላችሁ ተመልሳችሁ ለምንድን ነው ያ ሰው ጋር የምትሄዱት? ጎደኛ ማለት እኮ እንደዚህ አይደለም። የሴት ጎደኛ አሁን ሰዓት በጣም ክፉ ናት። እኔም ሴት ነኝ፣ ግን የሴት ጎደኛ ለምን ታበዛላችሁ? ዛሬ ግን ብዙ ነገር ነው የምናየው፣ ብዙ ነገር ማለት ነው። ሲንግሎቹ የሉም እንዴ? ቆይ ኢጆሌ ወሪ ኢፉን እንጅረኒ ኦሶ አብሃዳ መና ቀባችሁ ቤክቱ ኦሶ ጋይለ ዳኢማ ቀባችሁ ቤክቱ tokko kan maxilliq jedhanii mana namaa seenan sittin dhagahamu. Boru gaafa sigatee deemi maal goota? Eeyyee qaphaana dhiqaa jechuufi bakka deemtan laalladhaa waan gootan itti galtanii gaabbuudhaan dura ani eenyudha, gaa'ila eenyu faana raawwachuutiin qaba, eenyu faana dhaabbachuutii qaba, gaa'ila kanammoo nama faana gammachuudhaan an jiraadhaa, namni sun nama akkamiiti jettee ofii keetiif sammuu kee keessatti control gootee yaaduutii qabda jechuudha. Gaa'ila jechuun isa har'atti galanii boru keessaa bahanii miti. Daa'ima ittortee hanga lubbuun kee jirutti kan gammaddee waliin jiraatudha jechuudha. Gaa'ila isa dhugaa jechuun inni sobaa immoo inni zamana kanaa wal fuutaa ji'a lama ji'a sadiin booda wal hiikta. Kun barsiifata ta'edha. Dhaloota ammaa keessa maal takka jiru hin beeku. Garuu kana gochuutiin dura shamarran keenya kan shamarran irraan deemtan harka waliirraa nyaattanii gabataa tokkorraa nyaattanii algaa tokkorra raftanii hiriyaa dhugaatii waliin jettanii gaafa rakkattanis gaafa gammachuu keessanis waliin qooddattanii gaafa nama sana duuba garagaltanii nama sana miidhuudhaaf deemtan isin sammuu keessan maal ta'a akka isinitti dhaga'amu ni beekna jechuudha. Ati utuun ani ta'e gaafa akkas gootu osoo ana ta'e hojiittee yaaddee beektaa? Kanaaf kaamerarraa harka kootirratti qabadhee jira. Kanaaf viidiyoo ishii maaliif sirba hin jettina? Ana waanuma na ajaa'ibe keessaa isuma kana jechuudha. Tokko gaafa gaa'ila deemtu gaa'ila sana nama akkamii faana raawwachuudhaaf
namni soono nama boruuti immoo nama jiruudhaaf nagan lakkisu. Kan ati irraan deemtu ishee sana maaliif baaseesi ati maaliif irraan deemta? Qoy faayidaa numti shamarran tokko shamarran biroo adda dhiisee dhiirri dhiirarra shamarri yeroo hammaa kana shamarrumatu tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irraan darrabdee deemti. Ati yoo booda dhumni kee hoo ኧረ እባካችሁ ተረጋጉ። ኧረ ተረጋጉ። ፋጦች ተረጋጉ። እንደዚህ አይደለም። ለምን ሆናችሁ ነው? ቀስ በላችሁ። ትዳር የእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ትዳር ክቡር ነው። ስለዛ እናንተም የተባረከ የተቀደሰ ትዳር ለማግኘት ቀስ ብላችሁ ጸሎት ማድረግ ከፊው ወደፊት ከማጋራ ነው የምኖረው እንዴት ነው የምኖረው ብለን ማሰብ አለበት። ለምን መሰላችሁ? ነገ ዛሬ አግብተን ትላንት እኮ ገባሽ ዛሬ ፈታሽ ማለት በጣም አስቀያሚ ነው። ስለዛ ምናደርገው ድርጊቶች ቁጭ ብለን ማሰብ አለብን። ኢትያዱን በርባቺሳል ኬሰቱ ጅሬኛ ጋይላ ኬሰቲ ዋቶ ኮራወቹዳፍ ጋይላ ራወቹዳፍ ዱራ ቶፍታ ጋይላ ኬሳ ገልቴ ማልታከ ጎቹ ቀብ ጋይላ ዱበ ፉልዱራ jireenyi gaayila keessa akkam fakkaata gaayila booda'u maal fakkaata jennee ofii keenyaaf teenya uf tasgabbeessine sammuu keenyaaf boqonnaa kennuun gaariidha. Yeroo itti kennuudha. Namni tokko nasi jaaladha jedhee dhufeetuma jaalala isaa hin keessummeessita taate taanaan kun immoo dadhabbina keenya. Maalidhaaf obboleeyyan koo obboleewwan irraa shamarran akkatti jaalalli dawaa kan qabne ni beektan. Namni jaalalaa dhufame akkam akka dhiphatu ni beektan. Garuu gaafa isin jaalala nama keessa osoo hin dhumin isin lammaffaa sadaffaa deemtan maaltu isinitti dhaga'ama? Kanaafuu warreen akkas gootan baay'ee maxifoodha isin. Ayibbaalen ayiddarragin bakka hin godhamu gocha waan godhamuu hin qabnedha. Kanaaf tasgabbaati kan guyyaa waaqayyoon isin kenne eeggadhaati. Achumaan isinillee eeggadha. Maal taataniiti? Jireenyi koo akkasitti miti. Jireenya karraa leexoo keessa fiigdan miti. Otoo irra daa'ima godhattanii yoo daa'ima keessa sanatti abbummaan eenyu jedha ni guddisaa ni fudhata gatii abbummaa ni fudhata daa'ima keessan gargaaruu ni danda'a. አዲና አምላኬ ሆይ የዘንድሮማ የባሳ ነው እኮ ምን አውርታ ምን እንተዋለን? በቃ ዘንድሮማ ዋኑመ ዱበተኒ ዋኑመ ዲሰኑ ነመርካ በደየቹዳ ከናፍ ወሬን ቻይና ለሲም ቦታታን ላይክ ሼር ጎቹ እንደገቲና ወሬን ሞ ማሚላ ኬኛን ታኔ ኮታ ማሚላ ኬኛት ደበለማ ቪዲዮን ኮ ካናራ ከነፈካት ከናፉ ዮሞ ጃለተ ላይክ ሼር ጎቹ እንደገቲና ዮሞ እንጃለን ቢረ ደርቡ ምርገ ከሰኒ አኔ ኦብሌቲ ከሰ መስኪ ፍቅሪዳ አንገ ሲምቦን ኡፍቱ